Obboloota koo viidiyoo kanaan gadhumaatti dhaggeeffadhaa barumsa isiniif ta'a jedheetiin yaada. Akkuma argaa jirtanii dubartiin takka keessattuu ijoolleen mana ijaasaa keessa jirtanii jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi waan akkanaa kana of eeggannoo godhaa, xinqaaqee godhaadha jechuudha. Shama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaal yuutuubees kanatti jalatti argamtanii jirtu. Bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaa. Ergaa akkuma argaa jirtanii dubartii tokkotu jira. Isheenis maal goote akkuma argaa jirtan mucayyoon mana ijaasaa keessa kan jirtu waan ta'e hiriyaa fakkaattee jechuudha. Meeshaa fiddeefi jechuudha. Akkuma argaa jirtanii meeshaa fiddeefi qorichaan tuqxi jechuudha. Qorichaan yeroo tuqxu kana mucayyoon sun achumatti lafa dhoofti. Erga lafa dhoofteen booda isheen bira ol dabartee waan isheen qabdu hunda jalaa fudhatte. Egaa maal seetanii dhugaa dubbachuu fi wanti waan akkanaa kun namoota baay'eedhaaf barumsa akka ta'u abdiin qaba. Egaa dhugaa dubbachuu fi wantoota ani keessattuu naggaadee beektanii kafana irraan deemaffaa wantoota kana kan nama eenyu jedhu jechuudha. Dubartiin keessattuu biyya Arabaa kana keessatti ni beektu uffata waan adda addaa kana warreeta nagadanii ijoolleen keenya immoo mana ijaasaa keessa jirtanii akkasumas immoo waan kanarraa of eeggannoo godha. Jechumayyuu waan taane nama amanuun irra yeroo ammaa kanatti nama amanuun hin jiru jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuuf taateen intala kanarra gahee hedduu nama as kannana jechuudha. Waan ishiin qabdu qarshii ishii waa hunda jalaa fudhatteetoo jechuudha. Ishii qorichaan tuqxee akkana fuutee jechuudha. Egaa Itoophiyaa keessatti illee dabalataanii waan akkanaa kun babal'ataa hin jira jechuudha. Kanaafiyyuu maal qabna of eeggannoo gochuu qabna. Gara biyya keenyatti illee gaafa galle katamaa keessatti waan akkanaa kun dhugaa dubbachuuf hin jira jechuudha. Akkuma dhageessan illee yoo ta'e hin beeku. Beektanii mucattiin takka waggaa baay'ee biyya Arabaa kana hojjette. Waggaa baay'ee hojjettee meeshaa hunda mana ishee mana ijaarrattee meeshaa hunda guuttattee mana jechuudha. Egaa abbaa warraa ishee hojii deemee jechuudha. Yeroo deemu kanatti dhugaa dubbachuuf waggaa 10 ol kan ta'e isheen yaa ta'u malee hojii yeroo deemu isheen immoo manuma jirti jechuudha. Daa'ima qabdi. Maal godhu katamaadha yoo itti seenaniituma akkuma nama beektanii rakkataa fakkaatanii mucattiisan isheen immoo yaa'u nama baadiyyaati. Ingidiህ namni baadiyyaa kun ijoolleen baadiyyaa kun waanuma bakka namaaf azanuu beektanii yaa'u namni tokko waa ta'e yoo nama kadhate yookaan immoo waanuma ta'e namaan jedhee mucayyoo san gadi waamanii bakka qorichaan tuqanii dhugaa dubbachuuf meeshaa isheen qabdu waa takka odoo manatti nambisin meeshaa ishee san fe'atanii deemanii jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkanaa kun babal'inaa waan jiruufi namoota akkanaa simbiloo akkanatti deemee sitti dhufu kana sodaadhu, shakkii qabaadhu. So maaliif dhugaa dubbachuuf bakka erga aan mucayyoo sanii dhaga'ee meeshaa qabdu difanii qullaatti hambisanii. Akkasumallee dhugaa dubbachuu fi namoota hedduudha waan akkanaa kana waan seexanaa kanaan kan miidhamanii namoota baay'eetu jira ni beektu. Akkasumallee qarshii irratti illee namoota hedduu jechuudha. Waan akkanaa kun matifoodha. Waan akkanaa kanaan baay'ee miidhamaa kan jiranidha jechuudha namoonni. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Eessattuyyuu biyya Arabaa keessas ni jira, Itoophiyaa keessas ni jira waan akkanaa kun jechuudha. Anna akkasiin jedha keessattuu Dubaay kanatti dhugaa dubbachuu fi waan akkanaa kun baay'ee baay'ataa jechuudha. Waan seexanaa kun Habashaan kun akkanumatti bakka beektanii sirrii miti. So sirriitti of eeggannoo godhaa. Barumsa isiniif ta'u warreen keessattuu mana ijaasaa jirtanii mana madaabirra yoo jiraattan of eeggannoo godhaa. Maaliif yeroo baay'ee bilbilli gaafa san irratti bilbilamuu hin jira miti. Bilbila amma hin jira waan akkanaa kuni bilbila namarratti bilbilummoo asirratti biyya Arabaa kanatti bilbila sayii ergasii bilbileen boodatti ixaa namni sii ba'ee jedhaniitoo nama shawwadanii ixaa maantu naa ba'e. Bakka ixaa wantoota adda addaa shakkii tokko malee ati immoo beektee waan kanaaf jarjarta ixaan akkaatti sii ba'ee karaa jechatiin jedhanii nama shawwadu jechuudha. Inni garuu
waan ati qabdu bilbila ati qabdullee sirraa fudhatee deema jechuudha. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Bilbila hin beekne irra hin kaasinaa. Akkasumallee immoo namoota hin beekne waan akkanaa gaafa isiniin jedhan irraa fagaadhaa bilookii godhaa. Itti haasa'inaa. Osoo hin arganne jettanuu kan nukaatu dhabdu. Kanaafuu waan akkana kanarratti xiyyeeffannoo godhaa. Of eeggadhaa isiniin jedha obboloota kooyi. Egaa dhugaa dubbachuuf mucayyoo tana laalisan baay'ee takka nagaddisiistee maaliif jennaani waan ishiin qabdu difini harkaa dhadhaattee fudhattee ishiin beektee dhuguma seetee uffata fa'aa naannatti agarsiistee wantoota kana qabdaa jetteeni ishiin gammaddee isheen jettee gaafatti gadi baatu ishiin bira ol dabartee yaa ishee achumatti hambistee beektanii akkuma argaa jirtan ishee achitti hambistee raawwatte qorichaan erga tuqxee booda namni of hin beeku waan seexanaa kuni isaan booda mucayyoo san maal gooti akkas gooti jechuudha. Kanaafuu waan kanarratti of eeggannoo godhaa adiraa keessan ijoollee biyya arabaa qofa osoo hin taane namoonni biyya keessa jirtan irree waan kanarraa fagaadhaa isiniin jedha. Waan akkasiitii jira. Kanaaf namoota baay'een dhugaa dubbachuu fi waan akkanaa kanaan kan miidhamanii hin jiru. So sirriitti of eeggannoo godhaa. Ijoollee baay'eedha kan biyya arabaatii galee waa meeqa dhabee. Kanaaf barumsa isiniif yaa ta'u warreen ganaa gara biyyaatis galtan sirriitti xinqaaqee godhaa. Kophaa keessan hin deeminaa. Dhugaa dubbachuuf har'a qabeenyuma kiyyaaf jecha lubbuu namaa baasu jechuudha. Qabeenya waanuma ofirraa qabdu warqii tokko sirratti arginaan siidhumatti Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota akkanaa kana kophaa keessan gaafa deemtan godhachuu dhiisuu ni beektu waan ta'eef baay'ee rakkisaadha beektanii. Amma fakkeenyaaf ofumarra morma kee irratti arginaan baqa dhugaa dubbachuuf jechumaan lubbuu ishii baasnee irraa fudhannu kan jedhu. Kanaaf kophaa keessan illee deemuu dhiisuu beektanii wantoota akkasii kana kophaa gaafa deemnu immoo meeshaa harkatti qabannullee sirriitti xinqaaqee godhachuu qabnaa isiniin jedha obboloota kooyi. Waan kun immoo barumsa nuuf ta'a jedheetiin jaada. Yoo namni hin beekne hin jiru garuu namoonni keenya ijoolleen keenya oduma beekanuu oduma dhagaanuu waan akkana kana of nyaachisu. Gin akkas ta'uu hin qabu maaliif dhugaa dubbachuuf ijoolleen asii galanii bilbila asii galanii nuuf harkatti qabatan hin jiranii jechuudha. Yoo xinqaaqeen hin jiraanne kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa. Waan tokko immoo gaafa isin jalaa goddulee ittiin deebi'anii beektanii. Akkasiniin jedha obboloota koo waan akkanaa kuni baay'ee maxifoodha waan seexanaati. Keessa namaa tittiyyoo nama eenyu jedhee nama burjaajessa nama jaanjessaa beektanii dhugaa dubbachuuf. Akkasiniin jedha. Waan kun immoo ijoollee baay'eedhaaf barumsa akka ta'u abdiin qaba maaliif ijoollee baay'een hiriyoonni kiyyallee waan akkanaa kun irra gahee fi nan beeka nan arga. Gin beektanii abbaatu of eeggannoo gochuu qaba sirriitti. Nuyi gaafa of dagannee deemnee yoo gaafa nuyi waaqayyo nu eegaa jenneetuma isim jennee baanee itti of kan kennu ta'e khalaas waan waaqa biratti immoo ati of eeggachuu qabda jechuudha. Akkasiniin jedha obboloota koo. Egaa warreen YouTube kanaaf haaraa taatanii laayikii subscribe gochuu hin dagatinaa. Warroonni subscribe laayik gochaa jirtan immoo guddaa galatoomaa isiniin jedha.